ያለ ገብርኤል ተብሎ የሚመለከው ማለት ነው ገብቷል የእግዚአብሔሩ መልእክተኛው ገብርኤልና ምድር ላይ የሚመለከው ገብርኤል አይገናኙም ኮምፕሊት ላይ አይገናኙም ቤተ መንግስት እኔ ማአት ጊዜ ነው ገባውበት እዛ ቤተ መንግስት ተቆይሶ ስለሱ ታሪክ አዎ ገብቼበታለሁ ያ ቦታ ከፍተኛ አምልኮ የሚደረግበት ቦታ ነው የጃን ሆይ ሚስት ለዘመን መለወጫ ኢቭ ዘመን ከመለወጡ የመጀመሪያው ቀን ያለችው ምሽት ላይ በሰው ደም የሚታጠቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ገልብጦ ነገሮችን ሁሉ ገለባብጦ እግዚአብሔር ሲያስገባው ባላማ ነው ገብቷል የስንት ሰው ደም የፈሰሰበት ቦታ ነው በመስዋዕትነት ለመስዋዕት ይሄ በሚገደል በፖለቲካ ሆነ አይደል መስዋዕት በማድረግ ማለት ነው ወያኔ የተመለሰ ደንብሮ ማለት ነው በኋላ ምንድነው ምክንያቱ ተብሎ ሲጣሩ ነጭ ቀሚስ ጀለብያ የለበሱ ሰው ሰይፍ ይዘው መለሱን ብሎ ምስክርነት ከዛ መጣ ማለት ነው ስለዚህ እስላም ነኝ ብሎ እዚህ ጋር ክርስቲያን ነኝ ብሎ እዚህ ጋር ሲስተሙን ዘርግቶ ልብ የሚያጠፋው እሱ ነው ነጋኒፍ ጃለሊ በከጀርተንቲ ሁንዱማ ኬሰኒፍ ሃባየቱ አከም ጅርቱ ዳውቶታ ክርስቲያን ሚዲያ ቆፒ ኬኛ የሮ ከናፍ ኢሲኒፍ ቅንዴፈኔ ቀበኔ ያኔራ አመጡሙራ ቆፒ ኬኛቲ ነወጅኒን ቱራን አፌራ ኬኛ ዳውቶታ ኬኛ ነምኒ ኑይ ሃራ ሴና ሳይሲኒ ቀበኔ ያኔ ሴና ሞቶተ ኢትዮጵያ ኬሰቲ ነማ ሆጂ ሞራቲን ዮካን ጦንቆላቲን ጀቹዳ ገልማ ሞቱማ ኬሰ ደደቢያ ቱሬፊ አንጋውተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ኦላኖ ወጅን ሆጂ ሞራ ከናን ነማ ኢሳን ተጃጅላ ቱሬዳ namni kun har'a paasterii waldaa kristaanaati gooftaa yesuusitti amanee jechuudha akkasumas kaawunsilii waldaa amantoota wangeelaa Itoophiyaa geggeessuu irratti argama daawwattoota keenya gara qophii keenyaatti tuun darbin dura YouTube keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa sana tuqaa sana gochuun keessan ergaawwan keenya wayita gadhiifaman akka isin dhaqqabaniif carraa guddaa isinii banaa jechuudha video kana like gochuudhaan jalqaba yaada keessan comment irratti nu qooda share gochuudhaanis channelin keenya akka guddatuuf nu bukkee dhaabbadhaa isiniin jenna gara qophii keenya jalqabaatti walumaa wajjin haymallu nufadebi'u tokkummaan nufadebi'u jaalalli nufadebi'u tokkummaan nufadebi'u jaalalli nufadebi'u angaawota mootummaa olaanoo Itoophiyaa yommuu si wajjin wal arganii qaamaan haasa'uu dadhabuu isaaniirraa kan ka'e Gwaad Mangistuu Hayilamaariyaam gara biyya bakkee deemuu isaaniitiin humni isaanii kun akka fashalaa'ee fi mootummaan TPLFis akka hundaa'ee dubbata. Namni kun amma paasteriidha. Tasfaayee Gabree jedhama. Umurii isaa dargaggummaatiin jechuudha bara mootummaa dargii keessaa qoricha gochuudhaan yookaan xonqolaa namatti gochuudhaan angaawota mootummaa dabalatee uummata dabalatee jechuudha yeroodhaa gara yerootti warra namoota jaanjessanii fi warra namoota itti duuchan keessaa tokko tureera seenaa nama kanaa isiniif qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin turaan affeerraa keenya jireenyi gaafa naa milkaa'uu diduu gara mana tolchaa yookaan mortuu tokkoon naqe yeroon achi dhaquu hojjetaa waajjira tokkoon ture guyyaa afuriif waajjira koorraa heeyyama malee nafe ergan mortuu sana bira dhaqees akkaataan itti gaafatamaa koo akka inni tarkaanfii narratti hin fudhanne gochuu danda'uun mortuu sana gaafadhe mortichis dhagaa shannatti kenneetu tokko lafa keessaa awwaali tokko immoo kiisii keessatti qabadhuu naan jedhe sana booddee kiisii koo keessa kaadheen gara itti gaafatamaa kootii dhaqe guyyaa afur hojiirraa heeyyama malee hafee mitiitii heeyyamsiisee guyyaa tokko gaafa nafuyyuu itti gaafatamaan koo baay'ee na lola ture gaafan qoricha fudhadhee dhaqe garuu guyyaa afur heeyyama malee hafee waa'ee kanaayyuu natti hin kaafne ture akka inni dogoggoreellee natti hin kaafneef qorichichi akka itti duuchuuf jedheen karaa kiisii kootii isa dhagaan itti morame jiru sanaan namichichatti garagalchan ture jechuudhaan dubbata Tasfaayee Gabree gidduudhaan
ሐሳይ ሳንታሰን ከና ጥኖሼ ሲኒፍ ቆኔ ወልት ደብና ሰይጣኑ ሸታም ነው ብሏል አንድ ሰውና እዛ ትልቅ አዳራሽ ውስጥ ሀድራ ነበር እዛ አዳራሹ ሙሉ ጉሪያ ነው ጉሪያ ምንድን ያጉራ ነው አዳልሞት ያዳይ ሶማሌ ግራኝ ጠቋር ምናምን ተኮላሽ አሰገድሽ ምናምን ይባላል ያጎራል በቀጠቅላል ሰይፈ የሚባል አሁን በጌታው ነው እሱ ደግሞ ቁጭ ብሎ እማ ዋየው ድምጹ ልነግርህ አልችልም ይርገበገባል ሌላ ጉዳይ ነው እሱ ደግሞ እንትን ነው ምንድነው የሚባለው አንድ አባ ጋር ነው ጫት ምናምንም ይቀበላል ሀድራ የሚስበው እሱ ነው አሁን በጌታው ነው በጌታው ነው ናዝሬት ነው ያለው ሰይፈ እንግዲህ ከየትም ፈልገና ይባጣል እንደውም ደውለን አገኘዋለን እሱ ችግር የለም እና አባባ ሲገባ ያለው ሁሉ ባለው ቋቢ ቁጭ አለ ዋናው ነው በሱ ላይ ያለው የትግሬው በረኛ የሚባል ሲመጣ ምንድነው የሚለው ባለ 44 ታቦት ባለ 44 ዳዊት ባለ 44 ቤተክርስቲያን ባለ ሺህ ክንፉ ባለ ሺህ አክናፉ ሰይፍ ጨንገር በረኛ የገብርኤሉ ጌታ ነኝ ነው የሚለው ራሱ መንፈሱ ሲመጣ ዘንዶ በዘንዶ ነው የሚመጣው ተከፍቶ ለስታይ ዘንዶ የጋለበ ነው የሚመጣው ይሄ ማለት አሁን በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ገብርኤል ተብሎ የሚመለከው ማለት ነው ገብቷል የእግዚአብሔሩ መልእክተኛው ገብርኤልና ምድር ላይ የሚመለከው ገብርኤል አይገናኙም ኮምፕሊት ላይ አይገናኙም ምድር ላይ ያለው ገብርኤል ራሱን አሁን ይሄን የሚሰማ ሰው የትኛው ባለው ቃቢ ቤት ሄዶ ቢጠይቅ ሰይፍ ጨንገር በረኛ የገብርኤሉ ጌታ ነኝ ነው የሚለው ባለ 44 ታቦቱ እኔ ነኝ ነው የሚለው ባለ 44 ዳዊት እኔ ነኝ ነው የሚለው ገብቷል አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ቤተ መንግስት እኔ ማአት ጊዜ ነው ገባውበት እዛ ቤተ መንግስት እኮ እሱን ስለሱ ታሪክ ነው ገብቼበታለሁ ያ ቦታ ከፍተኛ አምልኮ የሚደረግበት ቦታ ነው የጃን ሆይ ሚስት ለዘመን መለወጫ ኢቭ ዘመን ከመለወጡ የመጀመሪያው ቀን ያለችው ምሽት ላይ በሰው ነው የሚታጠቡት ታቃለኝ በአምልኮ የረከሰ ግብ ነው የወራ ስንት ላልቅ ሰዎች አሉ እኮ በእድሜ የገፉ ቁጭ ብለው ቤተ መንግስት ገብተው የሚወጡ በዛን ሰዓት እንደነ ሌላ ውስጥ እንዳትከተኝና እንት እንዳይል ብዙ ነገር አለ እና በጣም በመናፍስት አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ገልብጦ ነገሮችን ሁሉ ገለባብጦ እግዚአብሔር ሲያስገባው ባላማ ነው ገብቷል የስንት ሰው ደም የፈሰሰበት ቦታ ነው በመስዋዕትነት ለመስዋዕት ይሄ በሚገደል በፖለቲካው አንዳንድ መስዋዕት በማድረግ ማለት ነው ይሄን ሁሉ በደም እናቃለንኛ በዛን ሰዓት የነበሩት ፕሬዝዳንት ባለቤት ፎዲፍ ጆበካ ብሏል ጥላውን ገሰሰ ብንተው ነው አንዳንድ ነገሮችን እየተው ብናልፍ ነው እንጂ ጥሩ እና ከፍተኛ ያምልኮ ስራ የሚደረግበት በሁሉም ውስጥ አለ አሁን ለምሳሌ ትምህርት ሚኒስቴር ምናምን ሚኒስቴር ምናምን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምናምን እንደሚባለው በዚህ በመድሩ እዛ ደግሞ አለልህ ትምህርት ሚኒስቴር ላይ የሚሰራል አለልህ አይ ውጭ ጉዳይ ላይ የሚሰራ መከላከያ ላይ የሚሰራል አንድ ጊዜ የሆኑ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ለማድረግ ታሰበና ውጊያው እየገፋ መጣ የወያኔ በእኛ ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ሰዎችን ለማስገባት እኛ እናስቆማለን ዱዓ ይደረግላችሁ ተባሉ መጡ ዱዓ ተደረገላችሁ ማለት ነው ገብቷል አንደኛ ውጊያውን የሚያስነሳው እሱ ነው ማስቆም እኔ እኮ ወደ ቤተ መንግስት የሄድኩበት ዋናው ምክንያት ወደ ቤተ መንግስት ሄጃለሁ እንደነገርኩ እሱ ላይ እንመጣለን እንደ ሰዓቷ እንት እንዳትልብን ብዬ እና ወደ ቤተ መንግስት ምንድነው የሆነው መሰለ እዛ አሁን ሰውየው መጣና እዛ መስጊድ ውስጥ ስንገባ ይዛን ቀን ከአባቱ ጋር እንደመጣ መሐመድ አወል ስንገባ ይጣጣል እንደፈለክ ነው የምትጣጣው ይዛን ቀን ውስኪ ያለ ጠጅ ያለ አርቅ ያለ ሰው ሁሉ ይዞ መጥቶ አገሩ በሙሉ የሚጣጣው እዛ ጫካ ውስጥ ያለ ህዝብ ስንጠጣ በመሃል እኔ ምለው አልኩት ኤችአይቪ በጣም ይወራል እዛ ጊዜ ይሄ ኤችአይቪ የሚባል በሽታ መድኃኒት የለም ሁሉ ነገር ይፈወሳል እዚህ አልኩት እንዴት ኤችአይቪ መድኃኒት የለም አልኩት አይ ተስፋዬ ውርንጫ ሰው አጥቼ እኮ ነው የሚላክልኝ ሰው አጥቼ ነው አለኝ ማን ነው ይሄ መንፈሱ ነው ከመንፈሱ ጋር ወርጅ ህዝቡ ያዳምጣል እኔ ደፋር ነኝ እዛም እኔ አሁንም ደፋር ነኝ ወደፊትም ደፋር ነኝ ምክንያቱም ላመንክበት ነገር መድፈር አለብስ ከምትሞት ድረስ ኢየሱስ ጌታ ነው ምን ከልክ ያልፍማ ምን ትግፋ ቢል መንፈሱን ነው የጠየቀው ስጠይቀው የሚላክልኝ ሰው አጥቼ ነው ተስፋዬ ውርንጫ አለኝ ወዴት ወደ መንግስት የሚላክ እኔ ላክላለሁ አልኩት ማለት ነው ከዛ በኋላ እጄ ላይ በአመድ መስቀል መላሴ ላይ መስቀል ውስጥ እግሬ ላይ መስቀል ተደረገና ሚንጥርክስ የሚባል ነበር ድሮ እዚህ ላይ አሁን አይሰፉም እንደዛ እዚህ ውስጥ እንደዚህ እዛ ውስጥ ምን አንተ ካንተ ጋር አለ ሂድ አለኝ ማለት ነው
እዛ ውስጥ ምን የሚቀመጥ ነገር ምንም ነገር እሱ ውስጥ አለሁ እኔ ያለኝ ኦኬ ጌታ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ በምትሄድበት መንገድ ሁሉ ከተላለሁ ብሏል ሰራ ጌታ እግዚአብሔር እንደሚባለው እኮ ነው እዛ ቦታ እኔ እኮ እዛ እኮ ለመድኩት ይሄን ነገር እዛ እኮ አይቼው እዚህ ደግሞ ሲወነባበድ በጣም ያናድዳል ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ ቤት እንደዚህ መቀለድ አይቻልም እኛ እዛ አልቀለድን እኔ አልቀለድኩም እዛ ይምር ነው በማግስቱ ደስ ሆስፒታል ሄድኩት ittidabaloodhaanis namichi kun Tasfaayee Gabree jechuudha inni mana murtuu dhaqe kun ofiisaayyuu xonqaayii hamaa ta'uudhaan galma mootummaa Itoophiyaa seenee hojii muraatiin abboota aangoo olaanoo tajaajilaa tureera. Uummata Itoophiyaa hedduu irrattis wantoota tokko tokko akka hojjetaa ture ni dubbata. Namichi kun amma paasterii ta'ee hafuuricha jalaa bilisa ba'eera. Paaster Tasfaayee Gabreeti. Akkas jechuudhaan haasaa isaanii kana jalqabu Paaster Tasfaayee Gabree. Haati manaa Jaanhooy yookaan mooticha Haayile Sillaasee dhiiga namaa ayyaana irratti aarsaa gochuudhaan qaama isaanii ittiin dhiqatu ture jechuudhaan dubbatu. Galmi mootummaa Itoophiyaa yommusii bakka hojiin xonqolaa akkasuma morri keessatti adeemsifamu ture. Iddoo olaanaa hafuurri hamaan keessa jiraatu keessa bubbuluu keessatti hojjetamus ture jechuudhaan dubbata. Kana malees galmi mootummaa yommusii lafa itti namoonni seexanaaf aarsaa ta'an akka ta'ellee ni dubbata. Jechuudhaan jalqabaa dhukkubni HIV qoricha hin qabu jedheen gaafadha. Hafuurri hamaan immoo yommusuma naman galma mootummaatti ergadhuun dhabe malee dhukkubni na biraa qoricha dhabe hin jiru naan jechuudhaan na goyyomsee natti dubbate. Sababiinsaa dhukkubichis kanuma seexanaati wanta ta'eef. Abbaa yookaan namichi xonqolaan ani bira dhaqee hojii kana na barsiisi jedhee irraa baradhe hojjetoota mootummaa olaanoo ta'anii kan isaan bira hin dhaqnee fi kan gocha moraa kana hin hojjisiifanne hin turre jechuudhaan dubbata. Tasfaayee Gabree. Tasfaayeen akka jedhutti tokko tokkoon maqaa isaanii waameellee dubbachuu nan danda'a jechuudhaan dubbatu. Pirezidaantii Mangistuu Hayilamaariyaamii fi hooggantoota olaanoo isaa wajjin gara isaanii dhaqu turan jechuudhaanis icciitii kana baaseera. Kunis waraana wayyaaneen yommus dargii irratti bantirraa ka'uudhaan wayyaanee guyyaa 3 humni isaanii akka dadhabuu meeshaan isaanii fi loltoonni isaanii akka barbadaaniif hojii moraa keenyaatiin hojjanneerraa jechuudhaanis dubbata. Dhuguma sammuu ni danda'ama ture. Si'a hedduu yaallee milkoofneerraa jedha Tasfaayee Gabree. Gwaaddi Mangistuu Hayilamaariyaam wajjinis beellama qabannee gara galma mootummaatti na waamanii seenuudhaanan Mangistuun walga'iirra jiraanaan jedhan. Sana booddee baay'ee eegeen sana booda egaa hafuurri hamaan sun of tuulummaa na keessa bulcheera wanta ta'eef maal kana namma kana eeguu jedheeni xalayaa tokko isaanii barreesse kana gwaaddi Mangistuutti kennaa jedheen bahee jedha. Xalayichis akkas kan jedhu ture. Gwaaddi Mangistuu Hayilamaariyaam isin walga'iirra waan turtaniif ani immoo beellamni koo waan ga'eef deemeera kan jedhu ture jedha. Walga'icha erga xumuranii immoo torban saatti na beellaman. Torban sana xumurree gaafa beellamni keenya boru jedhamu Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam walga'iidhaaf biyyaa bahanii achumaan hafanii jedha. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam wajjin kan nuyi guyyaa borumtaa sana mari'achuuf turre isa xumuraa TPLF'n akkamitti akka barbadeessinu walii galuuf turre. Humnas ni qabna turre. Seexanichaaf aarsaa dhiigaa waan dhiyaatuuf seexanichi akkamitti akka barbadeessinuu fi akkamitti akka balleessinu nutti hima ture. Erga natti mul'ate booddees tarkaanfii akka inni fudhatuuf nan ajajan ture jedha. Haa ta'uti garuu utuu gara kanatti hin seenin dura Gwaaddi Mangistuu Hayilamaariyaam biyyatti nan deebi'a kaayyoo jedhuun gara walga'ichaa akka deeman dubbata. Sana booddee borumtaa gaafa ga'u Gwaaddi Mangistuun har'a deebu jedheen konkolaataa koo kaafadhee gara Kombolchaatti qajeelee jedha. Yeroon Shawaroobitiin ga'u waraanni Tigraay dhufee akka Kombolchaa darbee natti himanidha. Sana booddee konkolaataa koo garagalfadheen gara Finfinneetti deebi'es jechuudhaan dubbata. Waan isin dhibuu Tasfaayee Gabree bara sana hojii xonqolaa hojjateen jechuudha.
Angaa'ota mootummaa olaanoo bara sanaarraa konkolaataa kan barbaadde fudhadhu jedhanii filachiisanii Land Cruiserii filatamaa kennaniifii turan. Haala kanaan egaa Gwaaddi Mangistuu Hayilamaariyaam biyya gadhiisanii bahan jedha. Sana booda Paaster Tasfaayeen akkamitti gara Kiristoositti akka dhufanii fi Kiristoositti akka amananis dubbatanis jiru akkas jedhan. Sana booda erga wayyaaneen biyya galtee gaaf tokko toon bilbila uummataarraa bilbiluuf jedhu gaafan bilbila uummataa isaa magaalota keessa dhaabbatu dhaqee bilbiluuf jedhu dubartoonni 3 dhufanii na dubbisan. Waa'ee Yesuusis natti guutan. Angaruu ittiin kolfe. Yesuus kun isa kamiidhaan ittiin jedhee jechuudhaan dubbata. Obboleessi koo Chaayinaa Gabree jedhama. Inni Yesuusitti amanee kan jiruu fi waldaa makaana Yesuusii keessatti kan waaqeffatu ture. Obboleettiin koos gooftaa Yesuusitti amantee turte. Isaan hundumtuu dhugaanatti ba'us turan jechuudhaan dubbata. Gaafa tokko Kombolchaatti waldaa tokko seenee utuun taa'ee ilaalu faarfattoonni gurmuun faarfatan yeroo socho'an namatti hin tolu ture. Of qabanii socho'u ture. Ani immoo sirbitus waanan tureef ulfina isaanii gatanii akka isaan socho'aniin isaan irraa eegaa ture. Utuuman taa'ee ilaaluun garaa kootti isaan jibbe. Maal akka kanatti socho'u utuu anaati akkattan socho'u jedheen garaa kootti yaaduu jalqabee jechuudhaan dubbata. Sana booda lallabaan magaalaa Dasseerraa gara Kombolchaa saganticha dhufe gara waltajjiitti achi ba'uudhaan elaa namni tokko uummata keessaa kan akkas jettee yaaddu ni jirta jedheetu waanan garaa kootti yaade sana dubbatee jira. Sana booddee nanna'e jechuudhaanis dubbata. Edaa inni nuyi bakkeetti goonu asis jira jedheen lapheen koo nana'ee jedha. Ergasiitii haala kanaan egaa bifa dinqisiisaa ta'een gara Kiristoositti dhufuudhaaf deemsa isaa jalqabe. Bara kootti namootan karaa irratti yeroo isaan dhugaa ba'an argu hundumaaf kabaja guddaan qaba. Hojii guddaas akka isaan hojjetan naaf galee jechuudhaan dubbata. Ergan gooftaatti amanees yeroo dhugaa ba'umsaaf gara karaatti baanu dubartoonni yeroo wajjin karaa irratti wangeela dhugaa ba'uudhaaf jalqabnu dhiironni yeroo dubbii itti kaasanii fi isaan hin morman harmoolii kanatti siqeen isaan bira dhaabbadha. Yeroo dhiironni mormii isaan irratti kaasan itti siqeen mangaagaa keen cabsaa callisii dhaggeeffadhuun jedhaanin ture. Sababni isaas akkatti wangeela dhugaa ba'an waan naaf hin galiniifis jedheera. Wayita ammaa Paaster Tasfaayee Gabree nama bultii qabanii fi ijoollees horatanii akkasuma kaawunsilii amantoota wangeelaa Itoophiyaa keessattis tajaajilaa jiranidha. Dhugaa ba'umsa kanas dhugaa ba'umsa isaanii GMM TV wajjin taasisan irraa isiniif qoonne. Tasfaayee Gabree erga tajaajilaa ta'ee mana xonqaayota hedduu Amaaraa keessatti argaman tokko tokkoon dhaquudhaan dhugaa itti ba'aa tureera. Yesuus fayyisaadha. Namoonni har'a biyya lafaa keessatti bakka badaa jiran yeroo dhufanitti yeroo gooftaa Yesuusitti amananitti kallattumaan hojii isaanii isa durii keessaa ba'uudhaan Kiristoositti amananii tajaajila hafuuraa dhugaa ba'umsaa wanta jalqabaniif lafa deemtanitti namoota gooftaadhaan hin qabnetti dhugaa ba'uu keessan hin dagatina. Paaster Tasfaayee Gabree har'a hojii yeroo sana hojjetaa turan hundumaa kan isaan diiganii haasa'aniif barumsa guddaa isiniif ta'a jedhaniitudha. Gaan daawwattoota Kiristiyaanii Miidiyaa qophiin nuyi har'aaf isiniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Seenaa nama Waaqayyoo kanarraa waan guddaa akka isin barattan abdii guutuun qaba. Hamma dhumaatti waan daawwattaniif eebbifamaa. Gooftaan isin eebbisuu guyyaa gaarii oola.